Ugaayoo siime namni rakkoo qabullee sima. Deemi hojii barbaada deemi. Si wajjinuun barbaada yoo akkana taate akkamitti? Yoo as keessa of seensitti as keessa seensisa jira. Daawwattoota keenya bakka jiraatan isiniin jecha har'allee deebi'ee dhufee jira. Maaliin dhufte yoo jettan Mahammadiin akkuma beektan kaalee naaf bulchaallee bira dhahillee turre. Bulchaalleen immoo dalaga kutee anillee mucaa isa bira jiru san jechuudha isa biratti dhiisee biraa galee amma itti deebi'u jira inshallah yoo ka wayyaa yoo taate har'a immoo kama wajjin laallu ta'a. Akkasuma geessisan isa santu nutti dhufee jennaan naaf bulchaan biraa yaane isatu bira taa'u jira amma immoo ani kalaas. Ol seeneetiniin laallee haala jiru keessa isaa laalleetiniin akka ta'u goonaa jechuudha. Akkasii hagaruma viidiyoo teenatti nu faana turan isiniin jedha. Yoo ka waalee nu nyaatu taate nyaatallee nyaachifnee cinaa dhaabbannaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha daawwattoota keenya amma mana cinaa ga'ee jira ol seenee bira dhaquuf deema keessatti illee yoo naan hojjetamoo isinii waraabaa akkuma kalee sanitti hagadhuma viidiyootitti nu faana turan isiniin jedha. Aboo? Meeti maama? Asirratti dhiisee dalagaa dheedaa as bira bulee. Asirratti dhiisee kaatee anuu makana kanaan dandeenya. Wallah kan anu lah daawwattoonni duraanuu shakkuu jiran. Maala jecha maal godhe? Inni illee harka keessaa qabaa jechuun jira. Maala jecha maal kuma gama? Amma keessa seensiftee keessa jira moo yaadu kun? Injiru rinda beeno doktora gaafatu naachitti gaafannaani bahee kutee naan jaa. Ati maa biraa deemtu dhufu naa bulchaan. Dalagaa fidee magaan. Hai, isuma bira taa'u. Gaafi amma biraa. Baay'ee akka ni beekta. Isooso idduuffatu callee daami. Silaan deemu jeeta. Hadi emrati fakkaata. Duuba numaa si bira dhiifneetiniin si biraa deemne ofii biraa dhiifnee deemuu wallaalee naa bulchaa wanti bar isan bira taa'e jennee si biraa deemne waan inni itti jiru beekna. Yaa bu'aani asirratti dhiisee biraa deeme gaa'e gara dhageen bi'oo amma yoo barbaade. Keessatti yoo seensiste natti hin taphatin. Wallaahi gara haa hin beeku. Aboo mucaan ni gargaara. Amma yoo ta'e nama maddoomi silaan nama doktorota gaafatu. Akkam jechuudha. Doktorota gaafatu. Anani turunaa jiraan kan akkamitti ofiin deemaa miti abboo siimatu rakkoo qaba. Ugaayoo siime namni rakkoo qabullee sima. Deemi hojii barbaada deemi. Si wajjinuun barbaada yoo akkana taate akkamitti? Yoo as keessa of seensitti as keessa seensisa jira. Seeriyaan nanamatu. Si awwaalala waan ati awwaalta kan kan. Wallaahi billee kuma qaba. Wallaahi kuma qaba. Narageeffadhu shaayii illee shaayii summii qabdu san. Shaayii sun siif dhuftee jiran. Ufii dhiiftee inni dhugeetiniin rakkoo sun irra gara. Shaayii sanillee wal quban qabnu naafi shaayii fi balaagaraan akkamitti beektaa? Dirqama mana ture. Waan inni jennee gabbaan. Isaaf illee waa walolaa jiranii fi san dura galgalcha namni irra dabareeti. Akka naamjaan kan nu jaartii jeese. Wajja sababaa ati biraafteen har'aan na galchuudha. Sababaa sanii kootu yaa naatu waliin galgalaan dhufee namatti jira. Waa bineenyee gabbaan sanatti. Hagalmattu yaadde siraba. Shaayii summi goote an shaayii sanu inni hojjene duraan shaayii fedhanii. Naafis kijee eebis jedhee eebisti qabeen. Naduroo waan dhugee naduroo waan kilee sodaatee yemraanii sama eessaa wal quba qabnaan maanta. Amma duuba Mahammadiin akkam godhe. Meeti Mahammad eessa jiraa beektu. Amma gaafiraan xiqquma si duroo jedhe bari turan. Amma ta'ee humna si duroo. Ati abboo kanamni sitti dhiisa akkamitti dhiiftee biraa deemee maal taasisa? Eenyu na dhiisu duraan. Eenyu dhiisu. Abboo kaleenaaf bulchaan bira taa'ee si jennes biraan deemne. Yaa fi aanamni si fi bulchaa sunuu kuma qabaan. Diiwuu mucaan kun dabraa kaseera isaa jecha oliga biiwu jira. Dalagaa isaa waamee irraa. Abboo waan ta'e waa hundaayyuu wajjumaan cinaa dhaabbannaa. Mucaan kun hin miidhamini. Siin jedhamu siin hin jenne aneelee kaleellee siin hin jira edda akkami siin jedhe si bira deemi naa bulchaa yeroo si bira dhufu. Yaa fi namni kun dalagaa qabaan. Nutti himuu qabdaa. Nama sossoone tokko dubbane tokko asirraan haattee adda. Amanaa hamaatu. Hayyeen nu baase si baase de. Isitu baase. Amma dhugee ni jema. Tayi isitu baase da ijas keessa ni beeti bakka isi. Mooy. Isi didaa jirti ba. Didaa jirti mana didaa jirti. Hayyeen. Mana didaa jirti de biraan de. Angam jaan so bayi raa biraan de mujen biraan de. Maal mo sin kiti ba. Hay am ja waan ne ka kam tu ran man. Ya katte kala sisi. Ya sin mo rakam tu. Ikatte jirti kala. Ikatte ka isma tu baasa male namni biraan namni baasa. Loi raa ikatte baasa ni be hoga. Mara amma ke sirbe tin dro. Ana masimaa is shafe jira wala kana. Maal le kiti Duuba namni ilma namaa kan isochoone akkamitti asii dhamama? Siree kanarra deemnee biraa deemne akkamitti asii dhamama? Abboomaan nama kophaa fayyatti kami fuudhee deemuu danda'a. Nama osoo fayyisuu maallaqa guddaa itti baasee sanuu fasalee akkamitti
Nanti itu udah wayan aja. Anak apa karena apa itu mana kan? Ini memang mana jadi. Yo itu mah ketika kita ini rawa semane. Mana aku mah nyuti me makan aja. Ya akam isan kesan. Nyuti me mana aku mah hari nanti semana. Berani. Mana aku mah lama ke sini be jangan oci. Sanur dah sun warna makajar ke basan. Kali alkan sangki itu. Dah banitin. Hana tidak bas. Isi sampai. Hanammo kaisin beetu beet akaisin hana beetu kuman qaba Duuba makam goona je sajira beena situ be khabar muja kana keessalle bakka dibe umman ahmed sani achi kuman qaba bakka ahmed dalega raru be nilla aje sa hana isnan ab mawli nagar khana babe ana ma wallahi daawwattoota keenya akkuma garta kuno daawwattoota keenya Muhammad kuno yoo anamma dhufu bayee jira achi keessa والله وانا يدونا ما ديبو يسيل يو بافتن بيكو امو اني ان اللي ان بابني والله نانجچو تجرا غارو موتو هدو تقول فاتا جچو حال لما ما مكيس جوسو حالا سنيني بدون اكمتا كبديوم بينو سن اللي مدواي مغودا manat yoo ka galu taate yoo ka akka tasaa ofumaan beeke ka manatti galullee taate dhaynee manallee laaluuf deemnaan isa wajjin jechuudha yoo mana jiraata inshallah gammachuudha yoo isinillee akkasi du'aayi godhaa fi haga dhuma viidiyoo teenatti nu faana turan isinin jenna daawwattoota keenya. Kuno baanee jirra mana galuuf deema jechu mana isaa yoo jiraate mana kamatti jaallu ta'a akkasi haga dhumaatti nu faana turan isinin jenna. Akkasi daawwattoota keenya amma galle jirraa jechuudha yoo manatti galullee leellolleen mana hin jirtu inshallah isiillee dura inni hidhe ture hiiteme abbaati moo sima gadhiise laa hidheeti biraa deeme hidhee biraa deeme ayya maal naa jette harka keessa irra dabalte ayya warri ollaan irraa hiikee jira naan jette ani gaa jechuun hiikamtus laa rakkoon wanni siin bitu jiru jeetuman rafee jechuudha huno amma reefu akkuma waliin ta'e egzeen dhagu jiru maamuti namni na chakkeessuma gaa isin baasee nadhaatette jechuudha waa hedduu nadhaatette jechuudha waan amma sitti himuudhaaf hin taane baay'ee nadhaatette akka mucaa kana gootu san gubbaani san dura gaafa summii kana gootu mucaa kana gootu viidiyoo irratti yeroo ilaalu maal jette guyyaa afur ni ciisa san booda maraatee ni fiigaa jette maraatee fiigaa jette hara gaaraa haa ta'u hara magaalaa keessaa haa ta'u haruma barbaade amma gaa guyyaa san guutatee jedhan na dhageeffadhu ammati isii bakka isiin dhayitu beeyta isi matana qabne agarte yookaan seeratti illee dhiyeessinu yookaan dararree kaarabaa itti qabsiifne jechuudha akka isiin himtu goon malee daawwattoota keenya amma yoo anamma dhufu isa bira jira jedha quba qaban akkasitti beekaa yoo immoo anamma dhufu Muhammad hin jiru naan jedhin illee yeroo takka takka yoo namni laaffisee namatti himullee isallee shakket ture garuu mootu amma yoo manatti gallu leellolleen hiikatte waan maanu na dhibee olla irraa hiikee naan jedhe innillee olla irraa hiikee ollan irraa hiikee naan jette isin akkas naan jette jechuutti jira natti dhaalataa bulta booda akka malee daddabee irra cufadde hanga sadarkaa kan hunda deemtee Muhammad gartee mana akmaati baastee akkasitti maal gooti jee yaanne erga hiikamtee islaama maan fedhu jeetuman anis laaftuman laale jechuudha amma gizeen dhufu mucaan hin jiru doktoroota gaafannaanis baay'ee kutee naan jedhan saani beena garre maal guruu dandaariyaan isuma shakkee jechuudha ete waan akkas naan jetteef waa baay'ee waan natti dhaatetteef isin tayyi bakka kana akkamitti beekuu dandeetti baraate wanti beekuu qabdu warra biyyaa abbaa biyyaati miti isin ni gaafate mana akuma kaan dheeyte kan jalqaba keessan achi dheeytee gaafatte murteeffaa isaan ittiin ergan kana isaan kun isaan kana isaan waraqaa sii barreessee asii erge ayya isaan kana gaafattee achirra deemaa dhufte murteeffaa jalqabaa san beeytisin amma duuba mee akkam goona maaltu fala amma gaarii isuma san qabuu dhaga ani leelloon hin qaba ati gaara deemtee gaaraayuu taatu ni beeytami kara inni deemu kana gara ni deemus beekani garuu immoo nin barbaade ga barbaade akka isiin jettetti amma bar haasaa isii irra gaara keessa badaa jettee maal jetta kuma Abdalla bar amma dawaan isiin itti gooti kunii fi dawaan liinaan Abdalla itti gooti sun dawaan isaanii akka tokko isiin tunillee Abdalla liinaan saayiba turte Sigalemi. Liinan sani kuma qabu. Waa liinan leen Abdalla akkanuma gootee gaara galchu turte. Dawaa itti goote.
Kuni Amma dawaan sun wal fakkaataa jechuudha. Abdallaa tokkuma dawaan isaanii. galchesan. Namnummaan isii tana barsiise iyyuu liinadha. Dawama kanaayyuu jechuudha. Haa ta'uuti garuu mootu waluma jala laalanii walumidhu Annan jiranii. barbaada amma deemee barbaada. Ayya. Ati immoo itti si qajeelcha leelloo bakka isin jirtu. Dhageeti. An barraa uuma kanaa natti ulfaatee bar kophaa kiyyan ta'e. Maal numu yoo kanatti dhuftee na gargaartee kana tu. Haala tokko nama ati si qabeeti. Ani immoo deemeeti isa barbaada. Laalan isiin dawaan amma laal. Abdallaanuu gaafa gaara galchite liinaan jechuudha. Dawaa kaanillee itti goonee dadhabne immootu ni mokkoraanillee dawaa beeku. Mucaan tokkollee ni Harkaa qabdi isinuu dawaa. Kalaas ka waa kalaas ka dirqama isiin hidheetiniin cafaqeetiniin akka isiin baafteetiniin mucaa kana fayyiftu goonee achi boodallee immootu yookaan seera dhiyeessudha. Uummanummaa waan kana dalaguuyyuu nurraa haa dhaabbatu. Sababni wal dhabanii beektaa jalqaba rakkoon nama akka seenuu dandeessan seenu. Wal dhaban wal lolan. Wal lolaniiti inni kun ilmoo wanti darbitee biraa deemti. Ilmoon akkanatti jite daa'ima kichaa baatee afurii tana. Isii gaafadde inni immoo natti galchin jaa. Isiin kophaa isin achi teessee hin galu jetti. Amma gaan faragaa ilmoo tanaa rakkadde ilmoon tun egaa yoo harma luukin qoonqoon nyaattu akkam goota. Simmaran tume. Tanaa yaadeetiin sababa kanaatiin itti seennaa kun akka keessaan baanetti na gammaa akkasii jira. Amma maali beektaati? Isii karaa tolaatiin ta'u, karaa lolaatiin ta'u amansiifnee Mi'a isin yoo dandeesse gara isii deemu. Ani ni deema mana kalaas manni kama. Ati isa barbaadi ani sii bira ni dhaqa humnaan ta'u tolaan ta'u jechuudha. Dirqama. Mucaan kun akka fayyu godhuu qabdi. Ni beekanillee beeki gara inni deemu inni deemu. Siiriin isaan dalaga. Guyyaa afur booda badee maraatee gaara. Aboo dawaa ana gaafa ani liina jechuudha. Abdallaa gargaaru san achiin na dhuftee maaltu si gayyettee na dhaadachuu turte. Dhimma isiin galchin ifaan na tuyitee turte ifaan na qabdee turte. Achitti si dhuftee moo? Achiin na dhuftee anaa hidhaa jiru jechuudha. Hootu nyaataa jenni. Akkasuma nama itti kana hundi kumaan qabu gaadha. Caljeetu mati seene malee. Kumaan qabu. Amma gara laafummaa yaala seenu mati seeneetu. Kala sadama maal goota beekta? Ati isa barbaadi ani si bira dhaqa. Akkasi daawwattoota keenya inshaallah Maammadillee ni fayyaa. Ni qabnaallee Maammadii ni galchina manatti. Isinillee du'aayii godhaafin isinin jenna. Viidiyoo biraatiin hanga walitti dachaanutti nagaan nuu turaan isinin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.